Maashaallah tabaarakallaa egaa hordoftoota kiyya ishiitti kana yeroo jalqabaa galchee ture namni baay'een keessaan natti ergitanii kan isin jala dhumillee kan isinii narraa bitatanillee jirtanii hundumaafuu ammallee akka haarawaatti galee jira jechuudha. Akkasumallee immoo gaaffii keessan yeroo baay'ee meeshaa ixaanaa sana jechuun girgiraa ta'e natti ergitanii girgiraan tun ifaan hojjetti fakkeenyaaf ana mufii kiyyaa mana kiyyaaf yeroo takka takka jechuudha agartanii ixaanni isin yoo itti gootan ixaan akkana ni baqa jechuudha baqee eegasii aaruu eegala ifaan hojjetti jechuudha hordoftoota kiyya wanni jalaan kaa'ee jira akka hin banneef ixaanni kunniin illee na biratti ni argamu. Ixaan jechuun wanni tanatti girgira tanatti ixaana kanaattu aarfama jechuudha. Ixaanni kunniin qaan dhufu kunniin kaakaalcheessan osoo hin ta'in akkana isiniin caa hordoftoota kiyyaa ifaan dalagaa isiniin jedheetiin jira namoonni baay'een keessatti ergitan waan ta'eef kanallee isinitti agarsiise. Egaa shiitaaf shaarbiin kunniin irra deebiidhaan galanii jiran kanaafuu namoonni barbaadan gara keessaatiin heeloo jechuu hin dagatina warri nu kaa'e jettanillee inshaallah gara keessaatiin koota baay'ee kaa'uu danda'u garuu yeroo muraasaaf isinii kaa'a jechuudha. Hordoftoota kiyyaa maashaallah tabaarakallaa hundi isaatu aga tokko uffadhee isinitti kan agarsiisu ta'a. Hundi keessan immoo viidiyoo laayikii sheer gochuu hin dagatina yeroo gaarii waliin akka dabarsinu abdiin qaba kallattiimaan gara viidiyootti isin dabarsaa jechuudha akkanatti isinitti agarsiiseen booda. Maashaallah tabaarakallaa jedha hordoftoota kiyyaa maashaallah uffata hedduu babbareedaa ta'e egaa har'aan tana dirqameetuma qabadhee dhufeetiin jira kana jechuun kiyya baay'een keessan suuraa waan na gaafattaniif jechuudha hordoftoota kiyyaa akkasumallee bitannee si bira kaa'annaa ayyaanaan booda nu ergita yookaan immoo yoo hiikaa nu ergita warri jettanii na gaafattan baay'een keessan ni jirtanii suuraa waan hin qabnee fi kanaafuu har'aan tana dirqama waan amma harka kiyyaarra jiru shiitiin babbareedni gisee jalqabaa fidee dhume tokko amma deebi'ee naaf dhufee jira kanaafuu waan harkarraa qabu isinitti erga jechuudha. Meeshaa kana keessa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaallatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni saalamni keessan dalagaa fi ammaal fakkaata na bira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e egaa hordoftoota kiyya hawwii kiyya yeroo maraati hordoftoota kiyya jechuudha horoonni biyya alaas biyya keessas teessanii na daawwattan dhiiras ta'ee shamarran hundi keessanuu naaf galatummaa ulfaadhaa rabbi umrii keessan keessa barakaa isinii haa kaa'u isin jaa warri yaadan jajjabeessitan warri mootuu egaa dhugaa dubbachuu fi kana jedhu hin barbaadu keessanuu waan tokko naan jedhaa jirtan jajjabeessuudhaaf si faana jirraa warri naan jettan hundi keessanuu jechuudha galatoomaa ulfaadhaa hundi keessanuu naaf jiraadhaa isiniin jechaa egaa kallattiimaan gara waan qabadhe dhufeetti isin dabarsa kan akkanatti na bareecha kun baawoniidha baawonii shaarbii isaa wajjin ammaan tana haasa'ee isin dubbataa jira akkanatti hawwadhee isinitti agarsiise gara jalaatiin hin mul'atu garuu maamilli tiyyatan fakkeenyaaf baawonii kana narraa warrarii godhattee turte uffadhuun agarsiisnaan jettee egaa hordoftoota kiyya dura taa'ee isinitti haasa'utti jira ammaan tana akka isin argitaniif akkana akka haga miila jalallee arguu baattanii haga tokko isinitti mul'ata silkii yoo ol qabe luka jalaan ni mul'ata yoo mul'ata qabe immoo gubbarraan ni mul'ata jechuudha kanaaf jidduu gala godhee akkana isinitti agarsiisa kuni baawoniidha baawonii jechuun kun harkoon isaa hagada kanaatti agartanii haawwata keessanii faawwanni keessan nama qaama babal'atu faawwata anoo qumatii qabaatan sirriitti baawonii kana ajajaa fi baay'ee namatti tola yoo barbaadan suuqatanii yoo barbaadan horii suuqatiin illee fayyadamuu danda'anii shaarbiin isaallee hedduu bal'aadha bitanii maashaallah kun kana fakkaata halluun isaa baay'ee takka bareeda jechuudha bilbilli waan irraachonni jedhee fi bilbila akka tokko uffata kalarii yookaan damaqa godha yookaan ni jaalacheessa garuu waan inni hin qabne ittiin dabalu kana fakkaata isin hordoftoota kiyya kana kuna maashaallah normaalii halluun isaa akkana jira siqee isinitti agarsiise gartanii akkana jira jechuudha akkana siqee xiqqoo akka waan daalachatu ta'a hundumaafuu kun isa tokkoffaati kan birallee haga tokko fira qabee isinitti agarsiisa guutuu isaa uffatuu hin danda'u jechuudha hordoftoota kiyya namoonni barbaadan heeloo jettanii lakkoofsi kiyyallee isiniif ka'a jechuudha lakkoofsi kiyya gara dhumaa isinii ka'a kanaaf amma shiita shaarbii wajjin waa afur ayina afur qabadhee dhufe jechuudha shiita qubatti namoonni barbaadan shiinni ni jira qubatti kuni baawoniidha akkasumas shiitaaf shaarbiin kagatiin isaa ol adda ta'e jechuudha hundaa qabadhee isinii dhufee jira kanaafuu mee haga tokko qo'a isinitti hima wanni jechuu barbaade shiitii kuni baawoniidha kanarra diqqoo mallas jedhu darbannollee ni jira garagara jechuudha gatiin isallee garagara bal'inni isallee garagara kun amma hagada kanaati harkoon isaa agartanii maashaallah hagasiiti jechuudha shiitiin fakkeenyaaf hagasiiti miti kun hagasiiti kun baawonii jedhama isa guddaadha shaarbii isallee dirraan isaa kan jalallee guddaadha jechuudha darbannollee jira darbannoo gosa garagaraatu na bira jira shiitii qofallee namoonni na gaafattan jirtanii hijaaba diqqoollee namoonni na gaafattan jirtan kuni na bira jira jechuudha hundi isaatu akkasumas waan gaafiin isin na dhiyeessitanii as dhiyeenya kana guyyaa 3-4 kana
shiita garagaraa uffata garagaraa yoo si biraa binne birriin nuti kafallu jira kasirraa binnuu malee warri jettanii na gaafattan. Ani meeshaa ofii kiyyaa mana kiyya jiroo ta'e wanni isin kafalchiisu hin jiru jechuudha. Ka osoo gadi bahee osoo gadi hin bahin mana kiyya keessatti kan raawwatu yookaan kana bira jiru ta'e narraa bituun keessanuu hedduu takka isin galateeffadha warri narraa bitattan jechuudha. Yoon isin wanna biraa isinirraa barbaadu hin jiru. Garuu meeshaa gadi bahanii bitan yoo ta'e ni beektanii dalagaadha jenneetiin dalagaa jirra. Kanaafuu isinillee ni beektan jedheetiin yaada. Gaafa meeshaa takka bitachuudhaaf amma gizee biyya jirtan namoonni biyya alallee jiraatu dandeettan warra daawwatan warra ajajjatan kun baay'inaan biyya alaa warra jirtanii torbe kana mootu namoonni biyya keessallee nama hedduuti meeshaa narraa odolii godhataa jira. Hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechuudhaan maal jechuu barbaade meeshaa takka bituuf gaafa gabayaa baate in zoorte jechuudha. Sirriitti bakka aduu adaamaa kana immoo yaada. Kanaafuu gaafa gabbayee meeshaa nama tokkoof meeshaa 100,000 hin bita yoo jedhe guyyaa takkatti miti kan raawwatu. Anaan fakkeenyaaf gabaarraa hin bitu hin ajaja ayyaasisan dhaqee ilaala deebi'aan mallee hin deema hin jiramu hin jiru dhufe moo dhufu kana kan addaan baasuuf yeroo narraa fudhata deebi'ee mootu gara biyyaa illee gizee ergu meeshaa madiqqoo yoo ta'e bunuma sukkaara yoo ta'e bitee gaafa dhufee mana fidee ka'ee deebi'ee gara manna haaraa deema jechuudha. Yoo gara manna haaraa deemu san koontiraataan deema baajaajii makiinaa osoo qabaadhe inshaallah rakkoon hin jiru. Kanaafuu baasii qaba jechuu barbaadeeti akkasumas ifaajin ati deemsunillee hujjiidha jechaadha mire ni hubattan jedhee yaada. Waan mana kiyya jiru shiita kanneen yoo ta'e amma na bira jira waan ta'eef maallaqa bicha ergitanii kashiitaa saniin booda isinii ergama jechuudha. Tariitii birri ittiin ergamu gara biyyaa. Amma biyyoota garaagaraa wanni hunduu fooyya'ee jira. Shifeeritti meeshaa haga fedhe meeshaa fedhe haa ta'u birri itti kafaltee jennaani sii geessanii mannaa irratti eegee fudhata jechuudha maatiin kan kee. Kanaaf rakkoon takka hin jiru. Kana qofa na hubattanii waan na bira jiru uumaa isinirraan barbaadu waan ba'ee bitu garuu keessaan waliin dubbannaa jechuudha. Anillee nama isin miidhuu miti takka bilbila kaasee dhufa. Egaa hordoftoota kiyya bakka kanatti hedduu takka aaree ture maaliif jettan osoo viidiyoo godhaa jiru namni dhufee dhiisee jechuudha. Garuu eeguma galgala amma sa'aatii galgalaa kanatti geesse akkuma argaa jirtan kana shiinni hoosan jalqaba seensa irratti isinitti agarsiisu kunniin kana qarshii 2,800 shaarbiin isaa shaarbii kwaalitii shaarbii Dubaayitii hedduu namatti tolu jechuudha. Hordoftoota kiyya diizaayinii garaagaraatiin akkasumas bal'aadha. Egaa akkana isiniin ja'a faashina ammaarra jiru. Baay'een keessan ni beektanii akkuma narraa bitattaniitiin maatiin keessan akkatti gammade abdiin qaba jechuudha. Warri jalqaba narraa bitattan kanaafuu ammallee heloo jechuudhaan ordarii godhachuun dagatina kunoo akka harawaatti deebi'ee dhufeetu jira. Dhugaa dubbachuuf akka duraanillee TikTok irratti amma laayivii seenee gurguraa hin jiru maaliif jettan ergaan keessan baay'ee biizii na godhee jira. Kanaafuu inshaallah namoonni bitachuu barbaadan heloo jettanii akka narraa fudhattan abdiin qaba. Inni kun gurguraa qabuullee jira kan gurguraa hin qabnellee jira akka fedhii keessanitti qaamni isinitti agarsiisa lamaan kun gurguraa qaba gurguraa wajjin qarshii 2,000 qarshii 3,500 kun 2,800 shaarbiin kun amma kana marraa looyuu miti hawwataaf illee ta'a maashaallah. Halluu garaagaraatiin jira jechuudha. Hordoftoota kiyya guutummaa isaa isinitti agarsiisuu baadhullee fakkeenyaaf kunniin gurguraa qaba jechuudha. Akkasumallee shaarbiiwwan gosa hedduun dhufaa jijjiiramaatii dhufaa. Kanaaf namoonni barbaadan suuraa keessaa akkuma YouTube irra gadhiiseef waan haquuf jechuudha. Akka bilbilli guunni asirraa iskiriinshatii godhadha. Namoonni immoo hijaaba tana na gaafattan kun hijaabni tuni addisillee jirti shiitii wajjillee jirti. Halluun isii diizaayin isii baay'ee takka namatti tolti yeroo ammaa kana faashina jechuudha biyya keessatti namoonni beektan jedheeti yaada. Kanaafuu heloo jettanii fudhachuu dandeettanii maashaallah tabaarakallaa hedduu babbareeddi bifa lama qabdi gara jalaatiinis uffatuu dandeettanii gara naanis uffatuu dandeettanii jechuudha. Hordoftoota kiyya egaa akka hubattan abdiin qaba itti aansuun shaarbiin kun shaarbii baay'ee furdaa ta'ee fi hedduu namatti toluudha. Hawwoota keessaniifis akka morma jala darbatanii barbaadanii ni ta'a jechuudha. Fuula isaatirraa waan ifa dhiqoo qaba halluu garaagaraatiin jira kun akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Hordoftoota kiyya namarraa hin looyu yabbuudha jechuudha. Egaa akkasii shaalii garaagaraa na biratti ni argattanii shurraabii hawwataa ta'uu ni jira. Egaa viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaata wanni baay'ee bareeda taate immoo hijaaba tana baay'een keessan shaarbii isin fakkaata shaarbii guddaa miti kun kanaaf haganagaa jechuudha gizee uffatanii akka hijaabaati namoonni diriyaa isin fakkaatu akkanatti uffadhee isinitti agarsiisu diriyaa isin fakkaatu jiraattan diriyaa miti hijaaba jechuudha. Muraasni harkatti ni argama namni barbaadan hedduu miidhagdi waa hedduu hojii uffatama qamisii wajjin abaayaa wajjin ni uffatama jechuudha. Egaa viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaata viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebina hangasituun keessanii bakkuma jirtanitti fayyaa keessanaa jiraadha isin jaaladha isin kabajaa namoonni waa barbaadan karaa waasaappiitiin heloo jechuu hin dagatina namoonni lakkoofsa gaafattan viidiyoo dhumaa yoo dhageeffattan viidiyoo keessanii jira jechuudha lakkoofsi.